abdii jamaaltiin wajjin turam hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Kajamtoota fi daawwattoota qophii mil'ooti bana gagara qabxii keenya jalqabaatti tarkaanfannam qabxiilee mil'ooti bana har'aa keessaa qabxiin keenya inni dura dhimma deddeebii beellamaa mana murtii himatamtootaan galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiranii fi tilmaamam iccitii beellama nuffisiisaa sana booda jiru irratti xiyyeeffannam. Obbo Jawaar Mohammad Baqqalaam Garbaam Dajaneem Xaafaam dabalatee himatamtoonni 20 ol ta'an galmee tokko jalatti himatamanii ji'a ja'a oliif mana murtiirraa haqa osoo hin argatin beellama mana murtiitti deddeebifamaa jiru. Dhaddachi yakka himatamtoonni kun itti himataman himatam abbaa alangaa isaan irratti dhiheeffatin ji'oota 4 oliif ilaalaa ture beellamoota dhedheeroo 7 hanga 5 isaan irratti fudhachaas har'aa dhaqqabeem jiram. Dhaddachoota darban irrattis ragaaleen golgaa duubaam namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen himatamtootaan kanarratti ragaa baasifamanii dhaggeeffatamuun ni yaadatama. Himannim himatamtoota irratti dhihaate kunniinis labsii yakkam shororkeessummaa waliin kan wal qabatu yoo ta'u sabaa fi sabaa walirratti kakaasuu haasawaa jibbansaa dubbachuu fi kan kana fakkaatan kan jedhan himannoo abbootiin alangaa keessaa warra muraasa turan. Manni murtii federaalaa dhaddachum yakka lidataa turtii yeroo dheeraa beellamoota fagoo hedduu dabarsuudhaan ammajjiin 4 bara 2013 murtiin galmee dura kennuuf taa'ee ture. Murtiileen gaafa sanaan dabraniinis himannoo himatamtoota kanarratti dhihaataniif ragaan dhihaateem wal madaaluu dhabuu isaatiin manni murtichaa carraa himannoo fooyyeffachuu abbaa alangaatiif kennee ture. Himannoon akka fooyya'aniif ajajaman keessaa muraasnis dhimma meeshaa seeran alaa sochoosuu fi uummanni akka mootummaa irratti kaka'uuf waamicha taasisuu jedhan isaan muraasa turan. Buuruma kanaan beellama guyyaa 10 kennuudhaan dhaddachi ammajjii 4 geggeeffame goolabame. Hidhamtoonni gara mana hidhaatti hirmaattonni gara mana isaaniitti galan. Ergasii as manni murtii ammajjii 14 beellama qabateen geggeessuuf dhaddacha taa'ee ture. Dhaddacham guyyaa sanarrattis abbaan alangaa akkuma ajajameetti himannoo fooyya'e dhiheeffachuudhaan himannaa fuula 21 mana murtiitti dhiheeffate. Haaluma kanaan manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa ammajjii 14 irratti galmee fooyya'e dhihaate kana ilaaluuf taa'ee abbaan alangaa himata akka fooyyessuun ajajame 4 keessaa himata 3 kan fooyyesse ta'uusaa fi himata 4ffaa kan meeshaa waraanaa waliin wal qabatu akka fooyyessuu hin barbaanne caqasuun iyyannoo dhiheeffachuusaa abbaan seeraa dhaddachaaf himee ture. Abbaan alangaa federaalaa himatam fooyya'e fuula 21 barreeffamaan dhiheeffachuun himatamtoota kana irra deebiin kan himate ta'uusaa abbootiin seeraa himaticham ilaalanii akka jiran dhaddachaaf ibsanii himata fooyya'an sadan dubbisuudhaan himatam irra deebiin otoo hin fooyya'in dhihaatanis ibsanii turan. Manni murticham himata meeshaa seeran alaa sochoosuu jedhamu guutummaan guututti haquudhaan himannoo tokkoffaadhaa hanga sadaffaa jiran ammoo laaluuf fedhii abukaatotaa fi himatamtoota gaafatee ture. Gareen abukaatoo himata haaraa fooyyee kan ilaalchisee himatamtoota waliin mari'atanii deebii kennuuf akkasumas maalummaa himatichaa keeyyata isa kamirratti akka bu'uureffamee fi dhimmoota akkamiin akka qabatum adda baafachuudhaaf akka yeroo isaan barbaachisu manni murtii yaada mana murtiitti yaada dhiheeffatanii turan. Manni murtii federaalaa dhaddachi akka lidataas gaaffii abukaatotaa giddu galeeffachuudhaan beellama gabaabaa qabeefii jira. Dabalataanis himatam akka fooyya'uuf ajajame keessaa himannoo qabxii 5ffaa fi 6ffaa himannoo meeshaa waraanaa waliin wal qabatan bu'uura manni marichaa ajajeen waan hin fooyyofneef guutumaan guututti himaticha haquusaa murtii dabarsuun himata haaraa fooyya'anii dhihaatan ilaalchisuun ammoo deebii abukaatotaa fi himatamtoota dhaga'uuf beellama ammajjii 19 bara 2013 qabatee jira.
belamnitti aanu guyyaa shan boodam kan adeemsifamu yoo ta'u addacham gaafa sanarratti himata fooyyem kanam ilaalchisuun abukaatonni fi himatamtoonni deebii ni dhiheeffatu jedhamee eegama. Belamni mana murtii bifa duraan baratamaa hin taaneen yeroo gabaasa guyyaa shan gidduutti beellamamuunsa namoota hedduu biratti akka qajeeltoo yaadaatti ilaalamee marsaa hawaasummaa irratti odeeffamaa ture. Ammas odeeffamaa jira. Haa ta'u malee garuu ogeessonni seeraa xiinxaltoonni siyaasa fi abukaatonni dhimma beellamni gabaabachuu kun furmaatam akka hin taane fi inumaayyuu rakkoo qabaachuusaa himata haaraa dhihaate waliin wal qabsiisanii dhiheessaa jiru. Wantoota san akka sababaatti dhiheessan keessaa muraasni himannoowwan ijoon obbo Jawaar Mohammadii fi namoota 23 irratti dhiyaatan ammallee ittuu fooyya'anii jiraachuu isaaniiti. Himanni shanaffaan hanga kurnaffaa Jawaar Mohammad faa kan galmeen namoota 23 jala jiran irratti banamee ture. Meeshaa waraanaa seeran alaa kan hayyama hin qabne sochoosuu kan jedhudha. Himannoowwan kana keessatti himanni tokkoffaan himatamtoota tokko hanga 15 jiran irratti kan dhiyaatedha. Seeram yakkam keewwatam 240 tokko aafi baafim lama jalatti kan tumame yakka meeshaa waraanaa qabatanii finciluu fi lolam sumaansi yookaan siviil war kaasuun fonqolchaa fi yakka mootummaa irratti raawwachuu isa jedhu ture himanni dhihaate. Himanni lammaffaan ammoo himatamtoota 16 hanga 24 jiran irratti kan dhihaate yoo ta'u himanni kun seera yakkaa keewwatam 240 sadii jalatti kan tumame lola sumaansi yookaan siviil war ka'e keessatti fedhiidhaan hirmaachuu yakka mootummaa irratti raawwatamu ho'isuu yookaan itti tuqachuu kan jedhu bu'uureffatamu. Himanni sadaffaan addatti himatamaa tokkoffaa obbo Jawaar Mohammad qofa irratti kan dhihaate yoo ta'u himata labsii shororkeessummaa lakkoofsa 1176 irraa 2012 keewwatam 6 lakkoofsa 2 darbuun gocha shororkeessummaa raawwachuu kan jedhu ture. Gama biraatiin himanni afuraffaanis akkasuma himata Jawaar Mohammad qofa irratti dhihaatan keessaa tokko kan ta'edha. Innis labsii lakkoofsa 761 irraa 2004 keewwata 9 lakkoofsa tokko jalatti kan tumame yakka sarara telekoomii biyyattiin alaa sarara bu'uura misooma telekoom kan dhuunfaa seeraan alaa diriirsuu kan ilaallatu ture. Egaa himannoowwan kanneen abbaan alangaa akka fooyyeffatuuf ajajame keessaa himata haaraa kana fuula 21 irratti kan duraa caalmatti fooyyessuudhaan dhiheeffate jira. Himannoowwan fooyya'an keessaa himannaan sadaffaa kan himatam shororkeessummaa jedhameen himatamaa tokkoffaa obbo Jawaar Mohammad irratti dhihaatee ture. Duraan sadarkaa yakkaa kun shororkeessummaa karoorsuu jedhamee kan dhihaatee ture. Yeroo ammaatti yookaan himata haaraa kanarratti garuu shororkaa qopheessuu yookaan massanaadoo jedhamuudhaan fooyyeffamee jira. Himatamaa sadaffaa Hamzaa Booranaa ilaalchisee sabaa himaalee hawaasummaa adda addaa kan jedhamu kanfaa akka ta'e ifa haa ta'u jechuun manni murtii fooyya'insa gaafachuusa sababeeffachuun abbaan alangaa himatam haaraa irratti Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi feesbuukii isaa fayyadamuudhaan sabaa fi saba walitti buusuuf waamicha godhe jedhee himaticha fooyyessee jiraachuusa abbaan murtii addachaaf ibsee ture. Himannaa duraan dhihaate keessatti shanii jedhamee kan ibsamee ture gareedhamoo nama dhuunfaati jechuun manni murtii fooyya'insa gaafatee tureen abbaan alangaa deebii garee shanii jedhamu jedhutti himaticha fooyyessuusaa abbaa murtii himatamtootaaf dabalataan ibsee jira. Qabxiin himannoo duraan manni murtichaa akka fooyya'uuf gaafate keessaa dhimma meeshaa waraanaa hayyamam hin qabne sochoosuu jedhamu akkuma duraan turetti naafaa ilaalamu jechuun abbaan alangaa waliigala federaalaa himannaa isaa bu'uuraa keewwatni himata meeshaa waraanaa sochoosuu kan haguugumu labsii 1177 irraa 2011 waan ta'eef seera biraa jalatti fooyyeffachuu akka hin dandeenyes iyyannoo waraqaan qabsiisee galfateen ibsee ture. Manni murtichaas himannaawwan 5 hanga 10 jiran kan meeshaa waraanaa sochoosuu ilaallatu guutumaan guututti haquu fi kuffisuusaa dhaddachaaf ibsee jira. Egaa qabxiileen himannoo fooyya'anii dhihaatan kunneen kan duraan shororkaa karoorsuu jedhamu ija yakka raawwatamuuf adeemutiin isa ilaallamu malu jijjiiruudhaan ammam shororkaa qopheessuu ija yakka raawwatame ilaalutti fooyyeffamuunsaa kan duraan caalaa hamaa ta'uu isaatu
tilmaamam argateem jiram. Beellamni gabaabachuun isaas ta'ee himannoo fooyya'uun haqa hidhamtoota kana argamsiisuuf faayidaa addaa qabaatu hin qabu jechuunis ogeeyyiiwwan seeratis irratti dubbatama jiram. Beellamni dheerachuu fi qophii filannoo irratti haa fuulleffannu adeemsa murtii haqa ariifachiisaa himatamtoota siyaasaa fi filannoo biyyaalessa bara 2013 ilaalchisee xiinxala garaagaraa kennaman keessaa tokko beellamni lafarra harkifannaa kun utuu achi hiiquu hoggantoonni paartilee siyaasaa kaadhimamtoota filannoo irratti dorgomtoota ta'anii dorgomuu barbaadan yeroo isaan itti filatamuuf boordii filannoo biyyaalessaatti galmaa'uu qaban jala darbaa jiraachuu isaati. Akka yaada xiinxaltoota kanatti murtiin ariifachiisaa ta'e adeemsa seeraatiin kennamuuf mootummaan odoo itti waliif galees hidhamtoonni siyaasaa kun gabatee yeroo filannoo qabame waan daangeffamaniif qaama filannoo dhufaa jiruu ta'uun kan hin dandeenye ta'uu isaaniiti. Hidhamtoota siyaasaaf adeemsi murtii haqaa kennu manneen murtii hammamuu yoo ariifatan kana booda yeroo qophii filannoo daangeffame keessatti murtiin xumuramuudhaan qaama morkattootaa ta'uun hidhamtoota siyaasaa baay'ee ulfaataa akka ta'uun sababoota garaagaraa diriirsuun ibsaniitiin jiru. Akkam sababa tokkoffaattis gabatee sagantaa yeroo boordiin filannoo baasee beeffachuudhaan galmeen kaadhimamtoota filannoo bara 2013 xumuramuuf torban lama qofti hafuusaati himu. Haala ammaa jiruun manni murtii ragaa himatamtoota dhaggeeffachuus waan hin jalqabiniif manni murtii himatamtoota kana torban lama asitti mirga ofiitiin yookaan bilisaan yoo hin hiikin boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo inni kaadhimamtoota galmeessuuf karoorfate xumuramuuf adeemaa jedhu. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo bara kana adeemsisuuf sagantaa yeroo baafachuudhaan qophee hunda taasisaa jiraachuu isaa miidiyaaleen mootummaa irra deddeebiin gabaasaa jiru. Hoggantoonni paartilee morkattoota fi miseensonni paartilee siyaasaa hedduun garuu hidhamanii gariin isaanii mana murtiitti dhiyaatin jiru. Gariin ammoo beellamam dheeraa irratti qabameen mana murtii fi mana hidhaa gidduu marmaaru irratti argamu. Hidhamuun miseensotaa fi hoggantoota paartilee siyaasaa kunis filannootti deemamaa jiru kanarraa isaan gaaduu qofaaf akka ta'e sagantaa yeroo filannoo boordichi karoorfate dhugaa qabatamaa paartilee siyaasaa kan giddu galeessa hin taasifanne ta'uunsaaf ragaa guddaadha jechuun sochiin boordii filannoo fi beellama dheeressuu mana murtii qeeqabsaa tilamaa jira. Qabxiileen jajjaboo fi xiyyeeffannoo barbaadan kan sibbana mil'uu keenya mimil'anne keessaa rakkoo siyaasaa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Oromiyaa keessatti uumamee ture ilaalchisee gabaasa bal'aa Afrikaa Report Ethiopian Insight waliin ta'uun baasirratti fuulleffachuun odeessa ajaa'ibaatti isiniif qonnam kan daawwataa jirtan qophii mil'uu sibbanaati. Mil'uun keenya masa akkuma turetti jira. Rakkoo siyaasaa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Oromiyaa keessatti uumamee ture ilaalchisee The African Report Ethiopian Insight waliin ta'uun gabaasa bal'aa baase. Gabaasni kun fincila guddaa ajjeefamuu artistii qaalii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa booda magaalaa Baatuu fi naannoo isiitti taasifamaa ture irratti xiyyeeffata. Fincilaa fi hiriira ajjeefamuu artistichaa hordofee magaalattii keessatti dhohee ture kanaan manneen jireenyaa, dhaabbileen daldalaa, konkolaattonni dhuunfaa fi mootummaa hedduu fi oomisha abaaboo guddaan Afrii Flooraa jedhamu barbadaa'uusaa haasaa aangoota godina Shawaa Bahaa Baatuu Hagayyam keessa taasisan wabeeffachuun gabaaseera. Magaalaan Baatuu Finfinnee irraa kiiloomeetira 120 fagaattuun rakkoo hammaataa akka salphaatti irraa bayyanachuun dandeenya keessa jirti kan jedhu barruun kun magaalattiin oomisha kuduraa fi muduraa addatti ammoo weertuu oomisha abaaboo Itoophiyaa waggoota 15 dabraniif sharafa alaarraa argataa turte miidheeraam jedhamu. Gabaasni kun akkuma magaalota biroo keessatti mul'atu magaalaan Baatuus Oromoota caalaa saboota fi sablammoota biroo addatti immoo sabni Amaaraa heddummachuun dhiibbaa diinagdee fi siyaasaa mataa isaa waan uumeef miidhaa lubbuu namaa fi qabeenyarraa dhaqqabe kanaaf gumaata mataa isaa ni qabaatas jedhamu. Gabaasni kun
qabsom Oromoon waggoota hedduuf miiliyoonan ittiin hirmaatiin sabboonummaa isaarratti hirkatee taasisaa turan jijjiiramoota siyaasaa impaayera Itoophiyaa bara 1974 fi 1991 sirni abbaa lafaa fi mootummaan dargii wal duraa duuba raasee kuffise keessatti gahee guddaa taphachuu isaa himama. Haata'u malee qabsoo fi diddaan farra gabrummaa fi walqixxummaa uummata Oromoo yeroo dheeraa kun gaafa muummeen ministeeraa yeroo ammaa Abiyyi Ahmad bara 2018 keessa barcuma qabatan waan xumurame fakkaatiin qilleensi nagaa fi tasgabbii yeroo gabaabaaf bu'ee ture jedhama. Adeemsa keessa garuu haalli bifa jijjiirrataa dhufu eereen gaafiiwwan abbaa biyyummaa gurguddaan Oromoon kaasaa ture kanneen akka dhimma afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taasisu gaafiiwwan Oromoon Finfinnee irratti qabu mirga hiree murteeffannaa fi mootummaa federaalaa keessatti bakka isaaf malu argachuu qaba jedhan faan cinaatti dhiibamuudhaan dagataman. Abdiin bara ce'umsaa dimokiraasii fi nagaa waaraa buusuu fi waadaan haaromsaaf galame hunduu gantuudhaan ganameen dhadhaa ibidda bu'ee ta'e jedhamu. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad Oromoo galii nafxanyaachim hirkatim jijjiirama qeerroon aarsaa guddaatti kafalee busheessee afaan qawweetiin bulchuu filatim. Yeroo ammaa mootummaan Abiyyi nama ajjeesuu fi hidhuu hojii godhatim jiraam jedha jechuudhaan yaada jiraataa magaalaa Baatuu tokko fudhatim gabaaseeram. Nafxanyaa jechuun siyaasa Itoophiyaa keessatti jecham falmisiisadha. Kan jedhe gabaasichim jalqabam hidhattoota fi qubattoota bara Minilik lammaffaatiif maqaan kun kan bahe yoo ta'u yeroo ammaa Oromoota biratti nafxanyummaan leellistoota sirna durii akka ta'etti hubatamas jedheera. Dhugaan jirus immoo nafxanyummaan warra sirna durii leellisan yoo ta'u warri kaleessam harka abbolee fi harma ayyoolee muranis kan har'aa muruuf amuummataa jirurraa booqa addaan qabanin. Mormiin Oromoon sababa master pilaanii Finfinnee bara 2014tiin bifa haaraan Oromiyaatti eegaleen dhiibee babal'achuun jabaateetti fufee dhuma bara 2017tiin mootummaa Addawaayii keessatti ajandaa riifoormii kaasee mirgoonni namoomaa fi dimokiraasiin heera Itoophiyaa bara 1995 keessatti tumamanillee sirnaan hojiirra waan hin oolleef biyyattii deebisee maraamartoo siyaasaa keessa galchee jira kan jedhu gabaasni kun qabsoon Oromoo fi boodarraa tumsa saba Amaaraa dabalatee geggeeffameen humna siyaasaa waraanaa fi tikaa biyyattii olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay harkaa buusee jira. Garuu ammoo waadaa galii raawwatu hanqate jechuun fakkeenya adda addaa tarreessuun gabaaseera. Qabsoo fi sochiin Oromoo akka magaalaa Baatuu kun magaalota qofa osoo hin taane baadiyyaa naannichaa keessattis bal'inaan mul'ata. Sababni kanaattis rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa saamamuu lafaa maqaa investimentiin raawwatamaa turee fi jiru waan ta'eef rakkoowwan magaalaa Baatuutti mul'atan kunneenis agarsiiftuu rakkoo kanaati waan ta'aniif maddi isaa rakkoom hawaasummaa fi dinagdee siyaasaa irraa madduudhas jedhama. Gabaasni African Report rakkoon siyaasaa yeroo ammaa bifa haaraan babal'atee biyyattii unkuraa jiru kunis garri caaluun dhiibamuun qaamaam jijjiiramicha fideetim. Keessattuu dhiibamuun qeerroo Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aa biratti jaalalaa fi kabaja hedduu kan gonfate yookaan horate Jawaar Mohaammed cimsa biyyattii keessatti akka inni shoora olaanaa taphatu dhorkuun cinatti dhiibuun dhaabbileen Amaaraa fi Oromoo Addawaayii keessatti tumsa tolfatanii aangoo qabatanis bu'uurarraa tumsa dhugaa waan hin taaneef ofiif wal diiganii biyyattiis rakkoo hammaataaf saaxilanii jedhama. Gabaasni African Report. Ajjeefamuun artist Hacaaluu Hundeessaa sababa handhuura biyyattii Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaatti fincila qabsiisee ta'us sababoonni gurguddoon fincilaa fi diddaa guutummaa biyyattii raasisanaan garuu gufachuu waadaa haaromsaa akka ta'etu amanama. Keessattuu adeemsi sababni fi murtiin muummee ministeera Abiyyi Ahmad filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti geggeeffamu malee ittiin dabarsan morkattoota fi qooda fudhattoota jijjiiramichaa guddoo mufachiiseef dallansuu fi shakkii uummanni durayyuu jijjiiramicharraa qabaataa dhufe dabalee ture. Komiiwwan muummee ministeera irratti ka'aa turan koronaa da'oo godhatanii filannoo dabarsuu fi dantaa nafxanyaa tarkaanfachiisuu jedhan duula hidhaa fi ajjeechaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti isaaniin walitti hidhamee akka duram abdatamee ture garaagarummaa siyaasaa karaa nagaa fi sagalee uummataan fuulduraa gara afaan qawweetti cehuunis ifatti mul'ate.
Haalli filannoon itti dabarfamee fi diigamuun addawaayii akkasumas adeemsi paartiin haaraan bilxiginnaa jedhamu itti ijaarame hundi mormii uummataa qofa osoo hin taane sadarkaa hooggansaa fi miseensa caasaa mootummaa Oromiyaatti garaagarummaan ilaalcha siyaasaaf keessoo mootummaatti illee kan ture ta'uu agarsiisa. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa kiraafan qabweetiin furuuf yaaluu kunis rakkoolee nageenyaa ajjeechaa fi barbadaa'uu qabeenyaa magaalaa Baatuu dabalatee kanneen biroo keessatti uumameef agarsiiftuu tokkodha. Yeroo rakkooleen kunneen uumaman aangoonni mootummaa tarkaanfii barbaachisu akka hin fudhanneef iyyannoo miidhamtootaas dhaggeeffatanii deebii akka hin kennin akka fakkeenyatti kaasuudhaan gaaffii fi deebii jiraattotaa waliin taasisirratti hubadhee jedhama gabaasichi The Africa Report. Akka Itoophiyaan Insight yaada namoota dubbisa kanneen irraa hubatetti namoonni baay'een hacaaluu mootummaatu ajjeese shira kanaanis hooggantoota fi rogeeyyii Oromoo yakkee hidhaatti darbuuf kana raawwate jedhanii amanu. Mootummaan garuu garee adda bilisummaa Oromoo shanee fi adda bilisummaa uummata Tigraayitu waliin ta'ee ajjechaa sana raawwate jechuun himate. Barii fincilleen irraa eegaluun mootummaan aktiivistii fi xiinxalaa siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed dabalatee hooggantoota siyaasaa akka Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa fi namoota biroo kumaatamaan lakkaa'aman Finfinnee fi magaalota biroo keessatti hidheera. Ta'us yeroo sanatti qondaalota adda bilisummaa uummata Tigraay keessaa kan kallattiin himatame hin turre. Cufamuun Oromiyaa miidiyaa neetwoork damee Finfinnee fi hidhamuun gaazexeessitoota akkasumas mootummaan namoota deemsa haala siyaasa isaa morman kanneen akka Iskandar Naggaa fi Lidatuu Ayyaaloo dabalatee sababa kanaan hidhee jira jedhama gabaasichi. Walumaa galatti gabaasni kun fincillee fi diddaan uummata ajjeefamuun qaalii Oromoo artist Hacaaluu booda dho'e kun sababoota gaaffii siyaasaa lafarra harkifataa dhufaniif waadaa haaromsaa muummee ministeera Abiyyi Ahmed seenanii hojiirra hin oolchin hafan dabalatee kufaatii riifoormii mootummaa taasisaa ture irraa kan maddee fi sababa kanaanis lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan guddaan dhaqqabu isa ibsa. Tanatanumaan guduun filam qabxiin teenya tammaayidhaan odeessan muddamam Itoophiyaa fi Sudaan jidduu jirurraa tolfan ilaallee mil'uu keenya mataa tabbaarina hanga xumura qophii keenyaatti odeeffannoolee cuunfame argachuuf affeeramtanii jirtu ammas wajjin turaa jenna. Muddamni Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru dabalaa dhufuun yaaddoo uumeera. Hariiroon biyyoota lamaanii yeroo dhiyoo as rakkoo keessa galaa dhufe kun akkamitti yeroo ammaa gara lola hamaatti cehuuf qarqara gahuu danda'e. Muddamni naannoo daangaa biyyoota lamaanitti dabalaa dhufe kun erga Sudaan jalqaba torbee kana xiyyaaronni waraana Itoophiyaa daangaa qilleensa kiyyaa seenanii hojjechaa himattee booda waan dhibdeen biyyoota lamaanii kun jalqaba ji'a sadaasa dabre keessa akkuma waraanni Tigraay keessatti jalqabeen eegaleem yeroo sanarraa eegaleem waraanni Sudaan karaa Gondar lixaam daangaa Itoophiyaa cehee lafa bal'aa humnaan qabateera. Qabeenya hedduu saameera. Gariin ammoo gubee lubbuu namootaas balleesse jira jechuun jiraattonni fi aangoonni naannicha himataa turan. Naannoo daangaa biyyoota lamaanitti maaltu ta'aa jira? Wal dhibdeen daangaa biyyoota lamaanii kun jaarraa tokko oliif kan ture yoo ta'u rakkinicha furuuf yaaliin yeroo garagaraa taasifamaa tureera. Waliigalteewwan baroota 1919 Itoophiyaa fi yeroo sanatti Sudaaniin koloniin bulchaa kan turte biyya Biriteen gidduu taasifameen yaaliin daangaa sararuu kun godhamaa turus hanga ammaatti garuu otoo goolabamin deebi'ee madda rakkoo ta'uu irratti argamam. Itoophiyaan gaaffii daangaa Sudaan kana karaa tokkoon tole jechaan karaa biraatiin ammoo waliigalteen baroota 1922 fi bara 1927 kun lafa Itoophiyaa dabarsee Sudaaniif kenna jechuun guututti fudhachuuf akka rakkattu dubbatti. Dubbiin daangaa kun yeroo fakkaatu tahee warra Itoophiyaa immoo misooma qonnaa babal'aa keessatti gaggeessaa turan. Kun ta'us garuu lafichi guutummaatti kan Itoophiyaati yaadi jedhu sirrii miti jechuun ICG xiinxalaa olaanaa dhimma Itoophiyaa kan ta'an William Davidson DWT himanii jiru.
Dhibdee bara dheeraa gangalataa dhufe kanaan jaarsummaan furuuf yaalii taasifamaa turan biyyoonni lamaan bara 2008 keessa walii galanii turan. Garuu akkuma bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bara 2008 aangoo biyyattii irraa bu'een dubbichi deebi'ee ka'e. Sababaan ammoo waliigaltee bara 2018 sana kan tolchaa turan qondaala olaanoo TPLF yeroo sanam obbo Abbaay Tsahaayee ta'uun angoota Amaaraa biratti shakkii laficha dabarsanii Sudaaniif kennan jedhuun uume waan tureef akkuma ministeera Abiy Ahmed aangootti dhufaniin Abdallah Hamdok ammoo Sudaan keessatti muummichi ministeera ta'an. Abdallah Hamdok muummichi ministeera Abiy Ahmed fi qondaalota TPLF biroo waliinis hariiroo gaarii qabaataa ture. Hariiroon biyyoota lamaanittis bifa haaraan fooyya'ee mul'ate sun abdii nutti horee ture jechuun jiraattonni yaada isaanii DW'tti himanii turan. Lafti madda rakkoo biyyoota lamaanii ta'e alfashaaqaan biyyoo gabbataa oomisha qonnaaf oolu kan qabu yoo ta'u biyyoonni lamaan dhibdee isaan gidduu jiru kana furuuf yaaliin jaarsummaa ji'a muddee dabre taasifame hin milkoofne. Fashaluu yaalii araara kanaatti aansee lolli humnoota waraanaa biyyoota lamaanii gidduutti taasifamee jira. Lolli Tigraay Sudaan onnachiise fakkaata yaadonni jedhamus kaafamaniitiin jiru. Yeroo mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti lolatti fufee jiru kanatti naannoo lolli daangaa kun irratti ka'e karaa lixa Tigraayin waan waldaan keessuuf tarii haala jeequmsa uume kana keessa lafa duruu irratti wal dhabaa turre Itoophiyaan narraa fudhatti shakkii jedhus qabdi Sudaan. Aangoonni mootummaa Amaaraa fi leellistoonni isaanii akkuma lafa bal'aa akka Walqaayitii fi Sagadee fi Raayyaa fa'aa Tigraay keessatti keenya ture jedhanii humnaan qabataa jiran lafti yeroo ammaa Sudaan waliin lolli irratti ka'e kunis kan Itoophiyaati ilaalcha jedhu tarkaanfachiisan jechuun Wiiliyaam Deefsan fedhii lafa babal'ifannaa leellistoota Amaaraa bira jirus immoo barruu isaa keessatti tajaajila. Gama biraatiin qotee bultoonni Amaaraa toora daangaa kanatti misooma qonnaa irratti heddummaataa dhufuun Sudaan waan yaaddeesseef yeroo mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti lola irra jiru kanatti fayyadamuun lafa kana humnaan qabatte jechuun Sudaanitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Yibalxaal Amaaroo Sudaan himatan. Sudaan yeroo ammaa baqattoota 50,000 caalan sababa lola Tigraay buqqaan keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u yaaddoo nageenyaa sababa lola daangaa kanaaf dhaabbileen gargaarsaa baqattoota kanam bakkoota biraatti qubsiisuuf hojjetaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa lola Tigraay injifannoon goolabuu isaa ibsaa ture. Garuu ammas Tigraay bakkoota hedduu keessatti lolli itti fufeetiin jira. Sababa kanaanis gaaga'amni namoomaa uummata miiliyoonaan lakkaa'amu karaa hanqina nyaataa fi yaaddoo nageenyaa saaxiluusaan dhaabbileen idil addunyaa gabaasaa jiru. Lolli biyyoota lamaanii waan hin oolle fakkaata. Tilmaamni jedhus immoo kennamuu irratti argama. Sudaan yeroo ammaa rakkoolee siyaasaa biyya keessaa walxaxootaan hedduu qabdi. Sababa kanaaf mootummaa fi uummanni Sudaan lolaan balaa guddaa hordofsiisuu danda'u kanarratti ittiin gallu namoonni jedhanis ni jiru. Garuu akkam xiinxalaa olaanaa ICJ Wiiliyaam Deefsan jedhanitti lolli biyyoota lamaanii sadarkaa yaaddeessaa irra waan ka'eef waan hafuun fakkaatu. Ta'us biyyoonni lamaan gara fuula araaraatti yoo deebi'an carraan lolicha qabbaneessuu ni jiraata kan jedhu xiinxalaan kun keessattuu Itoophiyaan yeroo ammaa rakkoo siyaasaa keessatti raafamaa jirtu kanatti waraana biraa eegaluu jechuun ofiifuu caalaatti raafamtee guutuu naannoo gaanfa Afrikaa rakkoo ammaataaf saaxiluun malti jedhama. Wiiliyaam Deefsan Itoophiyaan Sudaan lafa sadaasam ja'a 2020 as qabatte hundaa akka gadhiiftu tibbana karaa dubbi himaam ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftiitiin beeksiftee jirti. Muddamni daangaa biyyoota lamaanii irratti uumame akka furamuuf haaldureen tokko qofti ta'uu kan himu ambaasaadar Diinaa Muftiin Sudaan bakka duraan turtetti yoo deebite mari'achuu dandeenya yoo ta'uu baate wal harkaa fuudhuu ta'a. Kun immoo gaariin ta'u jechuun ibsa akeekkachiisa qabuun sabaa himaaleef kennanii jiru. Gama Sudaatiin itti gaafatamaan komishinii daangaa Sudaan Mu'aaz Taangoo Ammajjii 13/2021 ibsa baasen Itoophiyaan haalli daangaa akkuma jirutti akka turu yoo barbaaddu Sudaan garuu waliigalteen bara 1972 akka kabajamu barbaadde jechuun ibse. Itti gaafatamaan komishinichaa torbee darbe akka ibsetti koreen teeknikaa bara 2003 irraa eegaltee bakkeewwan daangaa baay'ee ilaalanii jiru. Kan bara 2010 adeemsifame irratti Itoophiyaan hin hirmaanne qonnaan bultoonni Itoophiyaa bakka ammaa kanam dhiheenya irra qubatan yoo jedhu daangaa biyyoota lamaanii sararuun barbaachisaadhas jedheera.
Ministeerri Alaa Sudaan ibsa kennan shiftaa Itoophiyaatiin kutaa bulchiinsa Algadaariif bakka Alqureeshiyaattiin dubartoonni 5 fi daa'imman tokko ajjeefamanii jiru jedhame. Hoogganaan olaanaan waraana Sudaan fi pirezidaantii mana maree ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan loltoonni Sudaan gara daangaatti kan socho'an waliigaltee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin taasifneen yommuu jedhamu humna waraanaa keenyam lafaa fi nageenya biyyattiim ni eega jechuun isaatis ni yaadatamam. Xiinxalaan siyaasaa lammii Sudaan Waliid Alluur xiinxala muddama biyyoota lamaan irratti kenneen ambaasaaddarri Itoophiyaa gara Finfinnee hin waamamne ambaasaaddarri Sudaanis immoo gara Kaartuum hin waamamne kana jechuun immoo hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii attaan hin cinne biyyoonni lachuu waraana keessa akka hin seenneef rakkoo keessa fi alaa qaban jedheeramu. Sudaan erga Itoophiyaan daangaa kiyya weerarte jettee himattee boodam humna waraanaa koo kan gara daangaatti socho'e erga weerarri shiftaa Itoophiyaatiin irratti adeemsifame booda jechuudhaan himannaa Itoophiyaatis immoo haalteem. Tolee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota qophii mil'uuti banaam mil'uuta nyaarra kan manguduunfinam qopheessee isiniif dhiyeessuun isin faana kan ture Muhammad Fantaaleetim gama gummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaal Nafaana ture sagantaatti aanuun hanga walitti deebinutti nageenya wal biratti dhiifannee jirraam alli keessan nagaa booroon teessan urgaa haa ta'u.